باليو ورا الدنيا جرتا يا دان الدنيا دو ويتو زمن نمر رجلكون تكنولوجي ده زمن أنا جوار وجين هاسا جده بريفا ما في ده أسرت أوبو دندو رسيقله يا نم نتوكو آين وام في دلقو دندا طيب بريفا ما يوم بري سيو أنا فيسين قامتوكو والبرتة نين برتة تج أنا فيسين ولا منne yoka ka sura wajikane ka video wajikane ragana kasi ojira barrefa male injuru wanarge bicha sitimane injuru barrefa marge duba barrefa ma yoma barre sayu wai nama bae wajni barre saola itul feze barrefa mane ulfanam ingude dam ila ani bari me gambi kana waliyo makana daga robsan wan dubbi sirra babsa siman intalon gamana media de ite muchasaniti piranki da jette chitarte wan piranki to ko wonni gargarani maltu jiro wonni ga piranki te ati kulkullu da allake dubari gargaran bariyo mahal gora karane isi dudai te akanu fitim piranki gargarani dubati da ga gambe jette kira kalchi alag bette usme pure mar galchi mara ila dhaggeeffadha tokkoffaa irratti amma raayuu kaasee ani mucattiin obbolummaa rabbii qalqaale malee waa irra barbaadetii miti rakkadhe naan jette an ulfaa'uu isiitillee hin qarqaarre akka nama tokkootiitti gabbayee rakkadhee kararra jiraa rabbii jedhaa iddoo natti godhaa du'ee naajjeese guyyaa guutuu ani rafaa ooleeyyu silkii dawwaltee jennaan bakka galgala achi booda nama barbaannee si geessila jenneeni fuudhee nama bira geessin miidiyaa marratti akkuma hawaasni illee argutti si galee osoo dhimma qabaannee of bira finne rakkoon qabu namni bira geessine sun illee nama lubbuun jiru nama kabajamaadha nama guddaadha jaartii qaba namnummaa waan sawwaamee dheeju nama dhiiraa sana osoo hin ta'initti intala shamaraati na bira haa dhuftuu jettee jaartiin isaa jaarsuma isaa wajjin inni illee nama muqiima waraqaa qaban jara lachuu fuudhanii muddiin fuudhee jara bira geessee jarri illee fuudhanii gara mana ofii galchanii mana isaanii kaayan si galle kanaafuu akka nama obbolummaa rabbii tokkotti qarqaarre malee mucatti dhimma wayii irraa barbaanne miti yoo dhimma irraa qabaanne nama biraayyuu hin geessinu fuune jechuudha si galee namnummaan bira jirtu kunuyyuu ijoollee teennayyuu miti ijoollee harargeetti si galte kanaaf gabaamatti wanni jechuu barbaannu amma furmaanni jiru asirraa ebalu akkas jedhe ebalu akkana jedhee osoo hin tanetti wanti hundi waanuma miidiyaa irratti haasame dubbiin kun gaafa gad dhufullee immoo ka gaffideetiin hin jedhe tokkummaa fa'aa malee ajandaa miidiyaa irratti gad dhufe erguma argine irraa dubbanne malee nuti quba irraa hin qabnu an isiin na dhufte jennaaniin akka nama tokkootitti dhuftee keessan nabboottee silkii ofii guutuun argitee nan dubbise ati namni tokko dhufee rakkadha jedhee si dubbise atillee deeftee ma dubbifta jechuudha si galee kanaafuu amma roobsa waan sin jechuu barbaadu gabaamatti ati ajandaa kanallee hin barbaadu wanti kunillee kiyyaa miti waa hundaa jette ofirraa waakkatteertaa miti ani maqaa ammaa nakaadham fakkeenyaaf amma isin namuutu isin beeka wanti isin qabdan gaafis gaafa kiyyaa miti jette moo maqaa ammaa nakaadha muka mormaarta la maqaa ammaa nakaami isin firaankidha jette isin achi ayfuutanii ajandaan barbaadaaf maaliif maqaa kii keessatti kaatanii akka waan kana firaanki miti jette isin jette irraa dhageeffattanii anjecha isin firaanki isin jette viidiyoon gadhiise tokkotti jalatti ka isin jette argeetin jiraan viidiyoo jalatti argeeyyu malee mana tokkummaa dha itti firaanki jette hin argine mucattiin immoo an akkanumaan barreesse waan namni arguuyyuun se'uu jette wallahi wanti usme wanni si fi muzammil tuytan uleudaan tuyte galmalleen ga'u barakatullee araanillee dhufu ajandaan itti fufa si gale hin dhaabdanillee dhaabulleen beekan ammoo wallahi roobsaan meeqoo isuma gafadha usme fakkeenyaaf mucattiin eega dhuftee keessaan sitti himattee hin quuqamtee fi haa jennu fakkeenyaaf hayyaati roobsan teessaan itti dawwaltee abboo roobsan wanni kun anaaf itti mobileeniiti wanni kun akkam jettee akkuma intaloon keessaan sitti himatte roobsan hin keessaan gaafattee meeti. Obboleessa kiyya bakka san hin geenye kaa mucattii dhageeffadhu awwala nama rakkatee karra jiru iddoo itti geessaniif nama awwala iddoo itti gootame nama tokko osoo shaararra jiru osoo aspaaltirra jiru roobsanii dawwallaa iddoo itti goona du'ee jira rakkadhee na dhaqqabaa jettu hin dhaqqabne. Sigale? Aye, gaba kategota ni guyya me kaman gaba tina robsan. Kale ma bayar gatti ko ne kale ma eduma ko hachi bulte mujatti. Abbo robsan ati medita tifte mi kala ke sabate mi.
Disa dubbi kana sumatti ba. Ani dhiise bar ani ila usme ani obboleessa mucattii wanni biraatiif kan hin jiru kaamoo bakka ati jirtu si ilaal keessa akkasii geessuun barbaadama. Dhagaa isitti maa usme dubbi gabaabsaa dubbi mataa ila. Keessa akkasii geessuun barbaadama. Dalagaa Saredi. Uddu warree keessa. Abbaa dhagai mucattiin anaamaan naan jette dalagaa si erginaa jennaanin osoo na bira jiraatte kophee lafaa keessidhaa naan jette wallaahi laziif jechuun Dalagaa waraana cufe. laal Jooni itti ergaa jooni. amma ila Jooni itti ergaa dalagaan bira jirti. usme mujatti akkuma fudhataniin dalagaalee geeffadha feetan ulfaasanillee ufumaa dhugoomsaa akkasi osoo ulfaa qabaatte mujattii tana isin doktoraa miti siigalee gara abiibi ulfa qaban jenne mucattii ulfa isumaa haasaa malee mucattii qaban jenne obboleessa ulfa hin qabdu mucattiin hin qaban jenne sila oromoon garbii ulfa kan hin qaban jedhi dishi ulfa kan hin qaban jedhin hayaa guyyaa meeqa qoyaa eenyu galchee buusinaa kaa erga galte Muftara roobsanaa dubbattume. Na dhagaya. Ani isii waliin anoo ana jantaa isuun fedhu adeero. Ufii eegaltee achi naa xumurattu ani keessaa bahee bara. Na dhagaya. Bakka kanatti akka waan ani isiin yookaan jechi isiin jettuun ana wanti godhu dubbiin tun dhugaa taatetti namoonni fudhatan huddoo irree seentan fudhachuu dandeettan sii galee maqaa kiyya gara biraatti na balleessanii mana kiyya dhufanii na dubbachuun neever. Osoo jalqaba gaafa duraa san tuftee asirratti na wajjin fiitii dubbattee wajjin haasaa ture. Amma haasaa takka isii wajjin hin qabuun. Maaliif maqaa kiyya garasiin na xureessitee asiin naannoyitee dhuftee boofaa bara. Usme dalagaa kan jilee jooni dalagaan bira jiloo baaliyyoo Roobsan ati maqaa kee qulqulleessuudhaaf waan tokko si barbaachisa. jiloo fi baaliyyoo dhageeffata amma kana tokko Maaliif maqaa kiyya Bakka isiin piraankii jettu san qofa bakka isiin piraankii jettu san qofa qabiitu bakka isiin piraankii jettu san qofii viidiyoo dalagii Oromoo biraa beeksisi. Allaqee. Piraankii eegalan piraankii. La Ricardi godhe waraabadhee jira viidiyoo ofirra laxxafee gadi isinii dhiisa. amma akkana goona dhageeffadhu amma akkana goona dhageeffadhu Tokkummaatu aaree akkamitti piraankiidha wanni kun jettee dubbatti dura maqaa kanatti maal jettee gisee nuti aaraa tureyyuu. Bakka roobsan wanti si barbaachisu dhagee roobsan viidiyoo maxxansitee Oromoo salaam alaikum maqaan kiyya kan irra bade akkana viidiyoon kun akka piraankii ta'e laalaa Oromoo jetteeni viidiyoo hojiisan garsiiftee namni guutuun ni arga sanboota hudduu warree yoo seente waan si galchaati miti waan si ilaallataati viidiyoo ila amma dhageeffadhu tokkummaan hin dhiise wanni san jettan tokkummaan ni sodaate wallaahi roobsan tokkummaan nama biyya kanaa hin sodaaten beeytanii inni kaada danda'u warra Dubaay kana malee nama biyya kanaa roobsan takka magabbayee dha'ee jennaani mucaan osoo nama biraa taate ani osoo dubbiin sun dhugaa taate gurra qabee fida jedha akka waan nama giddi hin danda'e dhaqee mazraa keessaa gurra nama qabee fidu sanuma zazzaachi ajandaa san Tokkummaan tokkummaan ka sodaatee fudhattee jira isuma sanuwaan osoo inni dubbii san hin dhaabin yaanuu tokkummaan sodaatee dhaabee malee dhugaa dubbanne ajandaa sanii waan inni irratti dalage. wallaahi walillaahi tokkummaan sodaatee dhaabe malee dhugaa wali himnaati tokkummaan waan san sobaa fi dhugaa adda baasee hin dhaabne siigalee tokkummaan hin sodaata nama miidiyaa wanni ni danda'u warra Dubaay kanneen faama waliin dadhabuu xiqqoo warra nama miidiyaa sodaatu kana kaachirraa ka'e immoo amma wanni gochuu barbaannu tokkoffaa nuti ilmoo dhiirati asirra jirraa akka nama tokkootitti erga waliin haasofne afaan tokko waliin dubbannee roobsan atillee waan amma irratti haasamu kana hundaayyuu miidiyaan gabbuunee jiloo baaliyyoon faallee ni jiranii gara keessatti waan kana yoo laalle akkam jettaati miseenjera guruppiidhanne Gara keessaatiin wallaahi gara keessaatiin laaltanii. Roobsan ati waan asiin jedhe kan dhagee roobsan waan asiin jedhe kana qabadhu. Tokkummaa wanni inni keessaa bahee fi sodaate ka jedhamullee soba. Tokkummaan eega namni waa himate tokko mana isaa dhaqee wanni kun piraankii dheedheeni maal godha keessa ba'us carraan isaa keessaa bahee tareetu atillee Muhammad Rasul. Sila roobsan tu akka tiisa bal'amaa faayin namatti roobsan wallahi roobsan sirri jira jiloo na dhageeffadhu roobsan sirri jira baadin ni beeyta jilitti na dhageeffadhu isin dhaggeessu raajib isin qaban roobsa gabaabinna tan intalo yuun beeku afaan Oromoo hin agarre hin beeku tin ulfeessine dhaqaa tulfaa kaasin haasalu hudduu ta'etti na ulfeessu. roobsan jedheemi jiloo na dhageeffadhu roobsan ani ulfeessine jedheemi namni ammooti iyyuu giddiin sitti ulfeessa jedhaani jira bar giddiin sitti ulfeessa jedhaani jiranii bar achi booda abbaan fedhe hudduu harree haaseenu bakka piraan kalaas argisiisi Mucaan ani beeku abbaan fedhe hudduu harree haaseenu roobsan wanni asiin jedhe kun sii ta'e moo siin taane ka jiroo ibiddatti qabu kun. Lakki maa ibidda naqabaan hudduu ta'etti siyaasa loo jiroo jette.
Roobsan isa Jilo, ila dubbiirra deddeebite yoo usmeen akkana goona jedhe furmaata lakkin goonu waan kana suma dhaaba gabaabsi firoomsa. Mee ummata ani maal balleesse? Anfa kenna mee jilo wal dhageeffana dhageeffadhu. Jilitti na dhageeffadhu mee firoo na dhageeffadhu firoo. Bari qoyme usmeen ka jedhe mucaan sodaatee dhiisee jedhe. Tokkummaa baane anammoo mucaan sodaatuuf kana osoo hin taane eega mucattiin mana isaa dhayitee mucattiin mana isaa dhayitee piraankiidhaa jedhee namni keessaa bahu asirraa maalii qabaa jedhe. Viidiyoo isaa dhageeffatee tokkummaa waan inni Ishii kun amma akkana jedhe mokkottaan jedhe. tokkummaa waan inni jedhe dhageeffattee ta'u waan inni jedhe dhageeffatte maal jedhe beektaa tokkummaan firaankii jedheen dhiifne ani jedhe dubbisantu dhugaanatti fakkaatiin mucattiitu akka malee himata san balleessitee himanni isii sun sirriin ta'iniif malee gurra qabee fidaa jedhe sila si galee malee firaankii Roobsan dhageetta awwaluma siistemni kun qaxalafame dhabbaan dubbii keessa beeku roobsan. Obbole mucattii zarii tokkummaattu achi dubbii kana xaxee ka gabbaatee dhiifama gaafate. Dubbii kana xaxee ka'ee dubbiin tasa ka'uu dhabnaan qonnaadha jedhan. Siistama kana ittiin tasakkaanii bakka ga'uu dhabnaan achuma dhaabanii keessa hafte mucattiin obboleettiin tokkummaa tanyaara gurguddoo sun takka jedhi firoomsaa dubbii lammaffaa abbaan dhimmaa nu bira jira nu akkuma nama tokko yaada kennataa irra malee